Maal jechuudha? Jilcha. Waan isin jedhe qofa raawwadhu. Ajaa'iba. Anaan kan naan galle chookoleetiin kana fakkaatu maal godhu qofaasaa daandii. Kanaafuu marti kees wajjinan dubbisa jettee dhufte osoo hin taane ishee wajjinan bashannana jettee dhufta ka. Waggoota 3 guutuu wajjiniin hojjedhe eenyummaa hoogganaa kun bara jechuun baay'ee waan nama dhibudha. Hello Commander, tasuma argachuu hin dandeenye bakka isaan jiran. Abbaa kofaa dhaquu erga nabee heeran ija ishee arguun dirqama ta'ee natti mul'ate. Isheef jiraadheen isheef du'a. Amman ishee argadhuttis sammuun koo tasumaa boqochuu hin danda'u. Hello Commander, tasuma argachuu hin dandeenye bakka isaan jiran. Bagana gaan dhufte. Eenyudhaati? Maal goota bosona kana keessa? Ani si haa gaafadhu malee. Namni mana kee dhufee eessaa dhufte sin jechuu qabamu? As keessa jiraatamu? Eeyyeen as keessa jiraan. Har'a keessumaa wayii mana kootti feradhee waan jiruuf gara biiroo kootiin deemne. Sanaaf manatti na argatte. Akkaataa itti dubbattu baay'ee nama dhiba. Marartuun jedhama. Ani jireenyaan jiraachuuf hawwu jireenya foddaa televizyiinii keenya keessatti ilaalaa guddadhee jireenya naashinaal jiyoogiraafiidha. Anis gara kana kan hin dhufeef namoonni damsanii jiraatan as keessa akka jiraatan waan hin dhageeffidha. Maaloo yoo beektatee garee damsanii jiraatan faana ol na barsiisi. Amma keessummaan eegaa jiru si akka ta'e naaf ifeera. Bagana gaan gara addunyaa keenyaa dhufte. Ati hawwiyaas jiraachuu qabda. Nuti immoo namoota wajjin jiraachuu fedhan hawwina. Adamsituun tokko iyyuu as keessa hin jiru. Anaaf garee koo qofaadha. Isaan ana mana eegsisanii gara hojii isaaniitti bobba'anii jiru. Baay'ee dhibbadheen ture. Isiniin argachuuf baay'ee waan deemu natti fakkaateetu ture. Amma naaf salphateera. Gatii mana keessanii jajaan immoo guyyaa guyyaadhaan baasu wayya. Isaaf walii galtee mallatteessu nu gaafata. Hanga walii mallatteessu nutti atas jiraachuu qofaaf of murteessi. Ani murteessi ergan dhufeetii wanti dubbatti na deebisu hin jiru. Hello boss. Fiinis na bilbiltee gara ishee deemaan jira. Tole, naannoo ishee jirtu waan ta'eef bilbila kee otoo hin cufiin gibbii kee keessa kaa'ee karaa ishee deemi. Ayyee tole. Gurba, eessaa mandara keessa naaf fiiguu jalqabde immoo? Lakki akkasumas obboleettii ko laaqanaaf gara mana ariitiin an deemuuf jedhee nasiibne. Tolee ta'u, hiriyaa koo bira ga'een deebi'ee yeroo baatu balbala seeraan cufii ba'e. Tole, yeroodhaan galimmoo. Mee deemimi baay'ee na gorsite. Fiinis maaliif ariifachiisinaa waamte hanga kana? Rakkootu jiramu? Har'a waa'een kee bu'uun keessa koo deddeebi'aa jira. Waggaa amma kana wajjin hojjedhee eenyummaa isaa maaliif hin beeku? Gaaffii akkanaa deebitee nan gaafatiin. Baruus hin barbaadu, dhiyoon barreessa maanaaf hin godhu.
Inumaan hojii kana qarshii qofaafan hojjedha. Nama ajaa'iba. Ati eenyummaa kee hin beektu jechuudha? Eenyummaa kee baruu maaliif na barbaachisa? Itti amanee hojii kana na jijjiiradhee erga hojjechuu jalqabe amma jijjiiramutti hojii kana hojjechuu qofa dhaga'een ko. Waata. Amma deemuu dandeessa. Ayyee finish bye. Dhugumatti anumaan iyyuu eenyummaa kee barumaaf na barbaachise. Callisee hojii koon hojjedhu. Hello Ajala. Feenet eenyummaa koo baruuf ariifataa waan jirtu natti fakkaata. Callistee hojii sitti kenname qofa otoo hojjettee gaariidha. Turkiin bun nama akkamidha? Akkamitti amma kana na baruu danda'e? Waada wanta kana keessa harka qabaattee naan garuu sii dhumeera. France, ana madi menjiruun kee bakka taa'u jaalatutti deemee jaalala keessa ishee Fedhi ani garuu keessi koo baay'ee na sodaate. hiriyaa kun sodaatiin arra dhugaa jiru hundumaa ni barta. Wayyoo fedhi jiru keen gara keenya dhufaa jira. Tole amma deema manti man. Fedhii keeti akkamati Firaansi ammas hin turre maaf deemte? Nagaa kooti jiru kee anatu sifaana dubbachuu barbaadeeti. Waan ani qofaatti taasisuun qaba. Fedhii keeti maaliidha waan itti qofaatti nama risistu kun? Na dhibaa jirta bar. Maal seete jiruun kee? Fedhii keeti. Firaansi. Maal ta'a jirta? Naaf hin galle. Firaansi. Yoo natti fe'u maal sitti muune? Nagaan ol yeroo biraa wal agarra. Hoo mucayyoon maal taateeti? Waada. Waan itti aanee hojjedhe jechuudha. Garuu maal na dhibeen ajaja raawwadhe. Bontu akkamati nagaa keetii jirta? Akkamati nagaadha miti? Nagaa kooti galatasaa ani maalin ta'a jetteetu? Hojiin akkam? Hojiin baay'ee bareedaadha sun. Jiruuf jireenyi maal fakkaatti? Jiruuf jireenya naan jettee? Gaariidha galatasaa. Maal oboon? Waa'een hiiraan akkam? Waan haaraa maaltu jira? Adaraa waama tokko dhageera naan jedhe. Soonii baay'een gadda. Hanga ammattumtuun jiru. Namni maqaa heeraan jedhullee daa'ima isaaf moggaafatee quunnamee hin beeku. Qofa waaqayyo guyyaa tokko akkas gammachiisu nan beeka. Jabaadhu Soonii na amani obboleettii kee argitee hin gammadda. Akka afaan keetii naaf akka dhugoon. Amma deemuun qaba. Nagaan ture. Maal amma dhuftee miti xiqqoo na biran turtu Soonii? Osoon si bira ture baay'ee natti ture. Garuu deemuun gochuu qaba. Nagaan ture. Hayyee nagaan ture. Anjibbiin sa'aatii koo naaf qabdu baqadhee umrii koo malee jireenya jiwwallaansu wal qabaa jira. Eedaa osoon obboleessa yookiin abbaa qabaadhee akkuma soonaaf kana na iyyaafate jechuudha. Baay'een gadda. Obboleessa dhabuun maal akka ta'e amma naaf gale.
kennaa ol mana barumsaa kana keessa yoo hin jiraanne tasuma guyyaan kun anaaf gaarii miti. Kennaa hin argu waan hin ooleefis natti tolaan jiru. Ija keetti argamu yoo hin qatte malee mana barnootaa keessatti arginu ture. Baay'ee nama dhiba. Isheen argina ooluun guyyaa koof gaarii miti. Eegutu narra jira. Jaalalli jaamaadha kan jedhan sana. Duraan jecha mataa qofan beekan ture. Har'a garuu sirratti ija koodhaan argee. Beenol dhugaan siin jedha. Sitti dukkanoofteetti. Isin warri ispoortii kun jechama jaalalaa malee gocha jaalalaan beektan miti? Akkanas miti. Nuti jaalala sirriitti beekna. Garuu daandii sitti jaalala hiiktanii fi inni nuti ittiin hubannu tokko miti. Garaagarummaa qaba. Meenaaf ibsi. Daandii isa kamirra hubattu? Daandii Pirimeer Liigii Ingilaandii irra moo Ispeellaa Liigaa irra moo Bundesliigaa Jarmanii irra? Kan sii galuu qabu ispoortii matumti isaayyuu jaalala. Wantoota tarreessite sunneen wantoota ispoortii irratti tamsa'uudha malee agarsiistuu jaalalaa miti. Ani ispoortii irratti xiyyeeffadha. Garuu gaafan jedhu jaalala wallaalee miti. Jaalalli akka qaba bakka qaba. Akkasumas immoo seera qabaachuu qaba. Seera qabaachuu qaba gaafa jettu naaf hin galle. Akkasiif galuuf sirnaan dhaggeeffadhu. Dubara tokko jaallachuun uumamaadha malee waan haaraa miti. Garuu dubara tokko amanamummaadhaan jaalala kee godhattee erga fudhatteen booda kan sirraa eegamu jaallachuudha. Mee amma meerri jaalallees keessa hin jiru. Ispoortiin alattis jaalala beekte jechuudha. Mee amma osoo jaalalaan qabamte ispoortiin dhiistu? Asirrattidha kan ispoortiin si barbaachisu. Yeroo kee qoqqoodamiinsaan fayyadamuunis gaariidha. Jaalallee keef yeroo akkuma kennitu ispoortiifis yeroo kee kabajaan kennita. Kana malee barnoota keessa hibuu hin qabu. Mata duree amma kana heddummatu wal faana deemsisuu maaltu barbaachise? Kun gaaffii gaariidha. Yoo jaalallee kee hojii wal dhabde hamminaan xiqqii keessa galuurra gara barnoota kee fi ispoortiitti deebitaa jechuudha. Inni kan biraan sababa akka kana ta'eedhaafis salphaatti miidhamtuu jechuudha. Amma barbaachisummaan ispoortiif galaa jira. Haasaan kee qoftiyyuu kennaa waliin na dagachiiseera. Anis addunyaa ispoortii keessa utuu hin seenee salphaatti nan dagadha jechuudha. Amma salphaatti naaf ifeera. Galatoomii hiriyaa koo jaarraa. Iddoo kee duraatti yoon deebitu ta'eedhaaf yaada gaariidha. Kunnoo kennaa wal gara keenyatti achas deemaa jirti. Agartee? Sobaa warrifachiisuun maal barbaachise garuu? Argitee bakkuma sana akkati jirtu si yaadachiisuuf hin jedhe. Kottu adeemnu. Hiriyaa koo Firaansiif gaafa jaalalaan jiruun kee gaafachuu deemin ofii kootii jiruun kee irraa jaalalaan qabame osoo hin jedhee eenyutu na amana. Akka waan oduu miidhagaa qabadhee ishee bira deemaa jirutti na eegaa jirti yoona Firaans. Akkuman sodaadhe jiruu keen jaalallee qaba qofa akka hin taane dhugaadha. Akkas taanaan baay'ee miidhama. Ija isaa of biraa dhabuun anaaf waan ulfaataadha. Jiruu keen kan koo qofa ta'uu qaba. Kaleessa maafna dursitee baate? Arramoo maafna dursitee mana barnootaa dhufte? Anoo waan biraas miti xiqqoo natti hin turre kanuma kana rifadhee ba'e. Fedhii koo maala waan gaariin qabadhee dhufee naan jedhi ka. Osoo sin jedhee baay'ee natti tola. Garuummoo? Garuummaa inni? Eeyyeen dubbiin akkuma sodaadhedha. Dubbiin faallaasaadha. Hin jaalladhu qofa jedhee akkan taane. Lakki inni akkas hin jenne. Firaansi mucayyoo gaariidha. Ani garuu ishee jaalachuu hin danda'u. Durfamteerti. Ani jaalallee hin qabanaan jedhe. Maal? Eenyuma isheen jabduun kun? Kan na dursitee isa jaalachuu dandeessu kun? Na agarta. Jiruu keeniin kan dhuunfaa koo godhadheen sitti agarsiisa. Ani waan hin barbaadu dhabuu naa deeffanne. Na agarta. Turmi anumtu maalan ta'aa jira. Maaliif waan jiruun kee hin jenne jedhee sammuu hiriyaa kootii boreessa.
Soonaaf maal taate immoo akkas fuulaan gurraachoftee dhaabbatta? Mee isa dhiisi. Ati maaliif qofaa kee deemta? Siinkoo obboleettiin kee oomeerre. Mee dhiisi waa'ee ijoolleetti. Keessumatti iyyuu waa'ee maartikeet. Maarsi goonaan amma kana jibbite garuu. Siingoo ishee obboleettii kooyyuu kaardii keelloodhaan of biraa gaggeesse. Maartikeetii noo? Ishee kaardii diimaadhaan dirree heessaarii. Ishee faana deeggartoota Arsenaal jedhamu irraa deeggartoota hir'uudhaan dirree seendii forever jechuu qabna. Yaa sanyii. Kaardii diimaa inni kan keetii amma yoomitti tursare? Inni mala nama sanaa irratti hundaa'a. Siifa ta'u. Mee turi atoo maal taateyyuu fuulli kee gaarii natti hin fakkaatu. Har'a konkolaataa fakkaata miti? Mee turi dur gaarii fakkaata jechuudha? Taphachaan jiru Biraazil. Daa'imummaa kootiif waan tokko yoon si gargaaruu dadhabeyyuu maatii kootti akka isaan si gargaaran gochuu nan danda'a. Ati waanuma taate qofa natti himi. Sanyii ati siinkoo baay'ee jibbita miti? Waan wal bira jirtaniif jibbita. Osoo wal irraa fagaattanii waa'een siinkoo siif gala. Kana hubachuuf immoo guddachuu si gaafata. Yaa soonaaf. Awwaanan siinkoo jibbu sitti fakkaata miti? Ani isheen ala jiraachuu hin danda'u bara. Abbaan koo mana keessatti yeroo na lolu isheetu narraa dhufu. Harmeenis balleessaa kootiif jettee ishee dheekkamti. Dhugaa dubbachuuf siinkoon anaaf obboleettii gaariidha. Maaliif akka magaalaa kana jiraadhu beektaa? Anaan obboleettii koo daa'imummaa isheetti namni na jalaa fudhate. Anis magaalaa Finfinnee kanatti namni fudhatee guddifataa akka jiru dhaga'een ishee barbaacha dhufee as jiraachaa jira. Ishee barbaachuuf hin bakka hin jiraadhu dhabee daandii kanarra jiraataa jira. Maqaan ishee eenyuun jedhamti? Heeran jedhamti. Maqaa akkasii yoo dhageesseef na beeksisi. Maatii keettis himi. Yoo kan beekan ta'eef natti haa himanii. Hin argattaa hin dubbatinati. Abbaan koo yeroo mara namni badii nafu jedha. Osoo badii hafiis farda siidaa dabaliitu badii hafa jedha. Hamma fardi siidaa dabalee argameeraare. An abbaan koo jennaanan jedhe. Anaan kan na gaafachuu qabdu waa'ee Raayaa, Maartineelii, Saakaa, Raayis kanneen akka kanaa na gaafachuu ni dandeessa. Yaa sanyii siin waa'ee Arsenaal malee homtuu siif hin galu miti. Amma immoo yoo namaatiin turteetta jedhanii si barbaaduti yeroon gara manaa gali. Tole baay'ee soonaaf. Har'a maaliif asiin nu fiddee asiin deemnee hin beeknu? Inni sarfiraayisiidha buchooku bakka ajaa'ibaa tokkotti geesse. Indoom ija kee qabiin dhima. Dadandeessu koo yaa bara fakkaatu. Natragaasiif ba'a kan akka kee hin jirtu Rabbi anaaf si uume hunda kee tottolchee keessa keefi bifa kee wal qixa bareechee jireenyi koo marri jireenyi dacheerra si malee naan tolu waa marree waa maraa anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee ansini irraan fadhu hundaa dandeessu koo yaa bara fakkaatu natti ragaasiif ba'a kan akka kee hin jirtu Rabbi anaaf si uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal qixa bareechee jireenyi koo marri jireenyi dacheerra si malee naan tolu waa marree waa maraa anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee ansini irraan fadhu jireenyi koo marri jireenyi dacheerra
kee tulfaatee ka'anaaf feenaa oolte rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko sin godhoo du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu anoo humnaan qabu waa tokko sin godhoo du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu dandeessu koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu rabbaanaaf si uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal qixa bareeche hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu. Akkamitti akka qormaataaf qophoofnu ta'uu qaba. Wanta akkatti riba malee si bulche kun. Matumaa isa miti. Ani wanta qormaataaf qophaa'u jedhutti yaaduu dhiiseera. Yaanni koo guutummaatti jiru kan biraas hin deebine. Waa'ee masaa yaadaa bulle. Ati garuu baay'ee nama dhibda. Oromoon yeroo mammaaku maal baasuuf xamaraasa jedha. Kuni waan du'eedha. Waa'ee jiruun kee dhiistee barnoota kee qofarra tokko xiyyeeffattee baay'ee natti tola. Fedhii keeti. Ati sirriitti nan beektu jechuudha. Ana Firaansii dabara. Intala Galataati. Abbaan koo Galataan naamusa akka gootaatiin na guddise. Na amani. Jiruu keeniin kan dhuunfaa koo godhadheen sitti argisiisa. Isaafis yaada ajaa'ibaa qopheesseen jira. Mee ni ilaalla. Yoo kan milkooftu ta'eef milkaa'ina keessaan hin jiru. Mee natti yaada akkamitti? Yaannati yaada. Meetii barattuun kutaa jaarraa akka isheen jiruu keenitti dhiyaattuun godha. Achii booda eenyummaa jiruu keen sirriitti barti. Eenyummaa jiruun keen baruurraa bu'aan ati argattu maalidha? Jalqaba irratti jaalallee isaa eenyu akka isheen taateen bara. Isa kaan immoo walumaan ilaala. Maal? Jaalallee isaan bara? Eeyyeen jaalallee isaan baraan jedhe maal gaaffisitti ta'eoo? Lakkeenoo jaalallee isaa baruun maal si fayyada jedheen? Jaalallee isaa baruun akka isheen jiruu keen irraa fagaattu akeekkachiisuuf naaf ta'a. Akeekkachiisa kee toletti waan si dhageessistu fakkaata. Yoo jiruun keen itti himte hoo? Inni hoo maal siin jedha? Jiruutti hin taanaan xumura ishee ta'a. Jiruu keen irratti qoosaan hin jiru beeki. Fedhii keeti itti yaadi. Osoo ishee sin dursin ati dursitee akka jaalallee isaatti nama akti gochuu dandeessu qopheessuu qabda. Akkas hin taane taanaan jiruun kee akka jaalallee hin qabne dhageenyaan anaaf gaarii miti. Fedhii keeti maal yaadaa jirtaa? Osoo mansi ilaaluu asitti na dhiistee yaadaan hin limjattee baddeemi. Maal yaadaa jirta? Akkamitti akka si gargaaruu danda'utti yaadaa ture. Garuu ammaaf yaan tokkollee naaf hin dhufu. Oomaan dhiphatiin maal akka na gargaaruu dandeessanii sittan hima. Hayyee asumatti na eegi. Tole ani immoo meetii barbaaduun qaba. Xiqqoon ariifannee meetas gabbaa'e guyyoota muraasaaf obsi. Lakki kana caalmaa yeroo koo gubuu qaba. Deemuu qaba baay'ee. Mee abbaa dursu laala Firaans. Jabaadhu.
Akkamatti nagaa keeti? Eeyyee anillee nagaa kooti garuu nagumaa fi dhiyootti nagaa naan jettee hin beektu. Eeyyee ni dhugaa keeti. Isas na hubatta jedhee yaada. Barnootaaf malee jaalladhee kan si duraan bane. Innoonaaf gala waan fedhe ta'ullee sababa tokko malee bakka hin jirtu na barbaacha akka ta'e dhufe nan beeka. Eeyyeen dhugaa keeti. Har'a gargaarsa kee barbaadeen gara kee dhufe. Mee na dhiisi aniyyuu nama gargaarsa barbaadudha. Firaansii dhiifama si gargaaruu hin danda'u. Agas maras waan ulfaataa miti. Garuu xaba sammuuti. Xiyyeeffannoo barbaada. Firaansii sitti meera hojii baay'een qaba. Maatiin koo maatii dafqa isaanii hin bulan akka ta'e waan dagatte fakkaata. Isaaf hin yaaddayin. Hojii kana seeraan kabajjee xumurte jennaan aga jireenya kee jijjiiruu danda'utti qarshii barbaadde siifan kenna. Jalqabumayyuu akkasin jetture tole amma ariifadhu waan siif taphadhu qofaa natti himi. Tole maal seete? Tole fedhi keessa kanaaf akka marsi gargaaruu barbaadda beeti. Jaalallee jiruun keenya akka taatetti fakkeessitu. Yeroo maras isa biratti argamuu baay'ista. Yeroo namni si gaafates jiruun keenya jaalallee kee akka ta'etti himta. Jiruu keenya gocha kana gaafa raawwadhu waan callisanii har'is fakkaata. Isa naaf dhiisi. Jiruun keenya akkamitti akka injifatamuu danda'u anoo sittan hima. Isarratti osoo dubbanne natti tola. Waa'ee fakkeessuu anaaf hin yaaddee. Sirriitti kana qofa naaf raawwadhu. Achiitiin booda waa maraayyuu ofii kootitti darbiin qajeelcha. Amma akkamitti akka jiru keenii moodhu qofa naaf ibsa. Durfamuu qabu jettee miti. Kanaafuu irraa kaasee galuun qabu. Tole akkas goota. Bareedduu ollaa kana kina horii uummata kanaa akkam feenu yee? Ani illee nagaa godha anatti baay'is ni garu. Maal immoo? Kina horii ollaa kana bareedduu feenu yee. Baay'ee masti qaara foonaa dha. Tole mee maraafuu teenyaa sumnu yoo na rifatu ta'e. Tabaree jirta? Sii jira feeniif. Suuraan akka Hello sister. Naannoo man jira. Tole dhufee ammas qaqqabu. Tole. Dhiifama feenuyyee obboleettiin koo daandii kanarra dhufaa jirti. Dubara faana argitee nama manaa bookooti deemuu qaba. Tole yeroo biraa wal arguu dandeenya. Meetii yeroo akka fudhattu barbaadu hojii kee ammuma eegali. Hin yaaddayin waan hundaa naaf dhiisi. Xumura gaarii akka qabaannu shakkii qabu. Garuu har'a ka'ee har'atti jaalallee qabdaa jedhee gaafachuun itti qoonatti cimuu danda'a. Kanaafuu yeroo na barbaachisa. Yeroo dheeraa sii kennuu akka hin dandeenye ni beekta. Tole amma gara hojii koo adeemu. Tole deemu. Firaans jiruu keeniin akka ati jaallatte fuulli kee fi dubbannaan kee ni beeksisa.